caaltuun gochaa jirtu wanni caaltuun raawwachaa jirtu hedduu ulfaataadha. Balaan dubartiin qabsiifame hin dhaabbatu. Balaan kun eenyurraa akka ka'e hin beektan. Ani gaafa obboleeyyan lamaan akkatti waraabessa taatee wanyaattu namni gocha kana raawwatu kun maaltu itti dhagama? Gurbaan kun immoo bulchaan jechuudha. Akkamitti kophaa isaa deema? Otoo obboleessi isaa akka isan jaalanne beeku. Amma fakkeenyaaf YouTube isaa haa godhanii itti fayyadamuu hin danda'an. Jijjiiranii jechuu bilbilli isaa harkaa bahee waan ta'eef. Isiin gaaf duraa ibidda qabsiifte obboleessa irraa dheettiin beeytanii miti caaltuun. Ammallee ibiddi qabatee jira. Ibiddi dubartiin qabsiifte hin dhaabbatu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu akkam nagaa keessanii fayyaa keessanii nuti nagaa jirra alhamdulillah galata rabbi. Akkuma jenne balaan dubartiin qabsiifame hin dhaabbatu. Dubartii yoo nagaan buusin nageen hin bu'u. Ani Muktaar ka hagana ka Muktaar bulchaa obboleessa tiru wajji dhalate hagana godhe Simraan gaafa bulchaa yookiin caaltuu argatte maal akka godhuu deemtu beeytanii? Maal akka godhuu deemtu beeytan hin beeytan. Ta'a warri koomantii keengii keessan dhiisa. Gorsa ijoolleen hedduu gorsaa turan caaltuu akka mataa ani garuu baay'ee itti bakka hojii isiin raawwatu san ittiin gammadu. Sababni isaa balaa duuba jira. Balaa guddatu jira. Balaa xiqqaayyoo miti. Isaan amma guyyaarraa viidiyoo hicciti minamina itti gadhiisa minamina jettee miti. Waash omaa faayidaa yoo isin wanni miidhaa qabu hin jiru viidicha maatitti. Garuu otoo kiyyaa maaliif qabbaneessu jarri kun sammuu hin qabanii kan jedhu jechuudha. Jarri kun hoo sammuu hin qabanii. Sammuun isaanii maali? Yaada jedhu sammuu kiyya keessa jira. Yaada jedhutu sammuu kiyya keessa jira. Yaadni ani jedhu maaliif akkani jedhe isin gala jedhe yaada. Taa'anii isiin suni tumuu dhiifte oduu hagatumtu bor'aniin tumaman jettu bor ilma gurbaa kana miidhaman jettu boru rakkoon ilmootii irra gaan jenne har'a kawan nyaataa jiru ilmaan haadha takkaaf abbaa takkaatu wan nyaataa jira subhanallah. Sababa eenyu akka ta'e ni beeyta. Dhiirri biyya kanatti dubartii isaaf faan hin baane. Dhiirri gaafa walitti xiqqeeffatte wal ajjeefti. Nasbee walii wal baafti. Wallaahi jechuudha obboleeyyan keenya kasaa. Otoo har'a bakka gurbaan Muktaarin duuka dhufe san Simraan dhufte. Muktaarin har'a cuuban ciftifisa goota isa waraante Simraan maaliifi miira isii godhan santu isitti dhagama jechuudha. Namni zariin dhabe hin jira. Maraatanu zariin qaba yaada callisee kararra deema malee bar. Yaada callisee laalee bira tara malee bar. Maraatanu hin jira. Isinii galee maraatanu zarii qaba jechuu kiyya dhiifa. Maraatanu zarii qaba. Ilmi namaa ka amma ka fayyaa qabu dhiisi maraatanu ka zarii qabutu namni zariin isaa sun akkasumatti isa laaltee bira tarti waan godhamuu danda'amuuf. Nama zarii qaburratti gocha akkasii akka xilaataa raawwachuun suni hedduu rakkisaadha. Yaman keessatti ijoollee miidhaa guddaa akka walirraan geette beektani. Poroosesiin kun hundi eenyurraa akka ka'e eenyurraa akka ka'aa deemu eessa akka gahaa deemu bakka kamitti akka dhaabbataa deemu hin beektan. Hin beektan bakka kamitti akka inni dhaabbataa deemu. Agartanii? Kanaaf jechuudha. Kanaafi jarana. Viidiyoo ciitii gabbaabnaa viidiyoo akkas goona odoo jechuu baatte otoo dhaabde har'a kaleessa yuutuubii san odoo fudhatu baatte kan biraa yoo bante har'a isii guddatuu danda'a. Bakka har'a isii guddatuu danda'a. Har'a torbee takka odoon gahin munii ta'uu danda'a. Amma fakkeenyaaf caaltuun yuutuubii yoo bante hordoftoota baay'ee qabdi torbee takka keessatti munii ta'uu danda'a. Yuutuubii gurguraan jirtu gurguruu beeksisaan jirtu. Bakka maal inni wanni isin balaa yeroo hundaa harkiftu hin beektan balaa isin dura obboleessa miskiina baadiyyatti rakkatte mana hidhaa ture dhayxee odoon gaafatiin tuffattee erga obboleessa hidhaa bayee indoo yaada caaltu jenna malee caaltuun bar jechuudha. Obboleessa san hidhaa bayee odoo hin gaafatin erga obboleessi hidhaa bayee nagaa ta'ee Muktaar irraa dhaabbate gabbaatee viidiyoo waraabuu eegalte.
nama akkanaati bar bor bulchaan odoo hidhame odoo ajjeefame reefa isaa soquun hin awwaaltu intalli fakkeenyaaf caaltuu jechuudha. Maaliif hoo jettanii of duwwaaf jiraatu barbaadde of qofaaf jiraatu barbaadde ni argitan jechuudha. Yeroo meeqa kadhataa turtan dhaqii baasi jechaan turtan obboleessa baadiyyaa nama ilmoo isaa guddifataa jiru baadiyyaa keessatti. Garummaa maayinni ree rakkoon keessa maayin koomantii keessan akkas godhi hiceetii isii baasi baga tumte baga akkas goote gifii boruuf dhabuu qabdi. Har'a odoon taane bor maaltu narra gahe boru akkuma ila maal jette jedha akkuma har'a bulchaa qabatan kana boriiftan intalillee karaa soqattee caaltu soquuf deemti. Akkuma har'a kana akkuma har'a balaa dhaabbate kana borullee yoo isii argan isii kana lama sadi isii godhuuf deeman. Isii yuutuubii isii lachinuu harkaa fudhatanii kok isii godhuuf deeman. Mi maal taati gaafas? Isgoo jechuun hin hafaa gaafas? Misgeen jechuun hin hafaa gaafas? Namni maal yoo of kabaje? Maal rakkoo qaba kabaje yoo ofii kenne? Maal rakkoo qaba yoo wallahi inni hedduuta kan bakka namni kun bakka haa fuudhu isaan faanti baate. Saayidoon meeqa fuudhee meeqa baasaa jira? Muktaariin faanti baate? Sijjamar isiin akkana godhattu. Akka nama takka birqeentii ta'ee dubartii lama fuudhuun addunyaa kanarratti hin arginiiti caaltuun jechuudha. Hin fakkeessiti. Yoon abbaan isii niitii lama qaba. Maal rakkoo qaba? Odoo caaltuu wixxir gootee muktaariin mana qabde ala hin deema hin deemu. Kana beekuu qabdan. Dirqama keengi miti. Keengiin koomantii wash faayidaa maafi faayidaa. Dhiibbaa boruu dhufu rakkina boruu dhufu. Kana laaluu qabdan. Bormaaltu narra ga'a bormaaltu dhufa taa'a baqateetti jarana bormaaltu dhufuuf deema. Nama biyya tokko keessa jiraatu nama biyya tokko jiraatu dhiisa namni biyya ambaa gaafa jiraate. Rakkoon biyya kana keessatti immoo namoota dhiibbaa akkana namarra dhiibbaa akkana hojjetaa jiran. Mee fakkeenya warroota tiktookara warroota dhiibbaa godhaa jiran mana hidhaatitti fixaa jiran. Adabbii isaanii fudhatanii akka seera waan tokko hojjetan. Barbaree obaasuu fi barbaree jetti mana qooni kun eessaa dhufe Yaman irraa dhufe. Fakkeenya caaltuu Yaman ijoollee Yamaniitti irraa fudhatte. Kuni lama miti inshallah furiyo fuudhe abbaa yoo danda'e ushettee ilmoo isii guddifatu qabdi malee dubartii sanirraan dhiibbaa ka'uu qabdu. Dubartiin sun inni gaafatu malee dubartiin dhiira kan gaafanne beeke. Kanaaf rakkoo dhufutu caala malee ka har'aa darbe jechuudha. Rakkoo dhufu. Tokkoffaa inni hedduu jaalatan intalatti ni argitan jechuudha Muktaar. Ni jaalata. Intalli mootu haala jaalalaa beekti. Akkaataa jaalalaa beekti. Hedduu beekti. Simraan jechuudha. Kuni dhiibbatu dhufaa dhiisanii miidhaa fiduu miidhaan akka dhufu odoo beekan rakkoon akka namarra ga'u odoo beekan rakkoo harka ofiitiin dhuman amma Muktaarin bulchaa ajjeese Muktaaree yoo obboleeyyan lamaa wal ajjeefte bor namni tokko gaaf lubbuu walii baase sillee akka ga'u beeke. Kun eessarraa akka ka'e balaan kun eessarraa akka dhufe beeki. Seerri nama kamuun tokko qorata jechuudha. Seerri nama kamuun arga. Eenyu akka balleessaa qabu eenyu akka balleessaa hin qabne. Isin akka namummaa haa dhufte jennu ati keekeetitti akka sirratti raawwatu hin qabdu. Sigalee kanaaf har'a yuutuubiin bulchaan fudhatama borimootuyyuu maa inni boru keeti. Har'a ka bulchaati boru keeti. Si harka yuutuubiin keessa harkaa baay'ee taanan akkasitti hin deebinanti beeki caaltu. Ofii keetii balaa ofitti dhalitte. Obboleeyyan lama wanyaachuu jechuun a'uuzu billah astaghfirullah wallahi lazim waan takkaan argin argaa deemna isaa takka waan argin.